Akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Obdii Miidiyaa. Biyya keessaaf alaa Obdii Miidiyaa kan hordoftan nageenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumaa keessatti isiniif haa ta'u. Isiniin jechaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma raajiif raajummaa irratti gorsa gabaabaa hojjetaa wangeelaa Abrahaam Dhugaasaa isiniif qoodan kan fuula barruu FB isaanirraa arganne akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Yeroo jalqabaatiif gara Obdii Miidiyaa kan dhuftan subscribe like gochuu hin dagatinaa. Qophii kana kan isiniif dhiyeessu ani Tijii Tafarraati. Turtiin keessan waliin haa ta'u hanga dhumaatti. Wantoota raajonni bara kanaa sirreeffachuu qaban obboloota ergaa dubbataniif yookiis raajota gorsaa obboloonni laatan. Yaada cuunfaa marii keenyaa akkaataa armaan gadiin cuunfinee isiniif dhiyeessinee jirra. Obboloota ergaa dubbatan yookiin raajota bara keenyaa keessa jiran maal osoo sirreeffatanii gorsitu. Mudannoo yoo qabaattan nuuf qoodaa kan jedhu ture. Qabxii tokkooti hanga 30 kan isiniif dhiyaate kana yaadaaf qalbiidhaan dhaggeeffachuudhaan hojiitti akka jijjiirtan isiniin jenna. Yaadni kun warra hin amaniin bakkeetti ittisee fi warra amanee jiru mana waaqayyoo keessaa hir'isaa jirudha. Lallaba aduu gadi dhiisaa. Waa'ee bara dhumaa barsiisaa. Lubbuu oolchuu irratti xiyyeeffadhaa. Gurgurtaa garaa dhiisaa. Kennaa keessan adda baafadhaa. Waan gurratti tolu qofa hin dubbatinaa. Waa'ee dhufaatii Yesuus lallabaa. Of tuulummaa dhiisaa. Tajaajila faayidaa irraa bilisa ta'e tajaajilaa. Nama seexanni keessan jirre humnaan qabdanii hin hiisisinaa. Tajaajila copy paste hin tajaajilinaa. Gamoo bareeda ijaaruu irra lubbuu ijaaraa. Faashina hordofuu dhiisaa. Yeroo seexanni hiyyuu dhuga ba'umsa seexanaa nun dhaggeeffachiisinaa. Maqaa namaa balleessuu dhiisaa. Fakkeenyaaf budaa qorichaan hojjetta jechuun nama walitti buusuu dhiisaa. Qulqullummaa keessan eeggadhaa. Haala ilaaluun hin dubbatinaa. Sagalee waaqayyoo baradhaa. Yeroo kadhannaa qabaadhaa. Ayyaana tola isiniif kenname horiitti hin jijjiirinaa. Maayikii qabattanii mana suuraa hin dhaqinaa. Waan waaqayyo isinitti hin dubbanne hin dubbatinaa. Nama kabaluu dhiituu dhiisaa. Seexanni kabaluudhaan hin baatu. Namoota yaada isinii kennan hin arrabsinaa. Suuraa keessan otoo hin taane sagalee waaqayyoo poosti godhaa. Dirqama maallaqa fidi hin jedhinaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Shamarran hin gowwoomsinaa. Soba hin dubbatinaa. Jechuu yaada isin laattan irraa isin raajonni keenya warri ergaa waaqayyoo baattan yaada kenname kana keessaa of ilaaltanii of sirreessuun dhaamsa kootii jedhu hojjetaa wangeelaa Abrahaam Dhugaasaa. Tolegaa qabxiilee tokkooti hanga 30 dubbifame kana keessa sagalee waaqayyoo keessatti of ilaaluudhaan raajota sobaarraa of eeggachaa akkasumas ayyaana waaqayyoo nutti kenne eeggachaa hojjetaa wangeelaa Abrahaam Dhugaasaa kan nuuf qoodan kana irraa waa guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Yaa obbolootan koo irra keessa hoolaa keessi yeeyyii kan ta'e irraa of haa eeggannu. Isa karaa irraa jallatetti immoo karaa itti agarsiisnuun dhaamsa keenya. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti waan nu wajjiniin turtaniif waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Kun Obdii Miidiyaati. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Shalom.